Egaa kabajamtoota kiyyaa guyyaan kuni guyyaa Jum'aatii maashaallah baga itti geettaniin isiniin jedha. Rabbiin du'aayii guyyaa har'aa kana anaaf isin irrallee fakkaata akka kennaa irrallee haaqee baluu haa nyaannu haa dhuynu isiniin jecha. Asumaan olmaa guyyaa har'aa dabarse isin agarsiisuufanii nafaana turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Natti hin tolle bakka guyyaa kana sababni ilaa haga har'aa gadhiisuu dhabee fi namni jenne isiniin jechuu barbaadeti. Walumaa galatti viidiyoon kun ka guyyaa Jum'aatii isiniin jedha baarakallaahu fiikum. Egaa obboleeyyan kiyya akkasii Arabu waliin dhufne. Asitti addaan goruu fi inni karaa barrii warri dhiiraa seenuun ani gara dubartoota. ربنا كن كرا سمي والكاسري إذا كانوا الكاسري على اللغة سمي من رفعها بلا عمد فرونها من سمي كلا كانوا الأولي آمين أكلت سيادة كل شيء قوم القبان ملي وطبان بغير عمد فرونها رضيا وطبان قدرا في جرطبه وطبان بلالي أرقون دلين وطبان قدرا في جرطبه سماسر من ربنا كبير كانت تيسيسي Egaa obboleeyyan kiyya qutubaa godhaa jiranii rabbiin warra rabbitti dhiyaate rabbiin illee isaanitti dhiyaatu nu haa taasisu hatta qalbiin goydulleen hin jiiti gara ibaadaa rabbiititti yoo dhiyaatan kan isiniin jechuun Jum'aa deemu isin agarsiisu osoo hin taane viidiyoo guyyaa har'aa isin agarsiisaa jira isin immoo laayik sheer gochuudhaan yaada keessan koomentiin naa kennuudhaan nafaana turaa isiniin jedha anaaf isin obboleeyyan kiyya warra zikirii rabbiitiin biizii ta'u jireenya ofillee ofataa dalagaa ofillee dalagata kanuma keessatti jechuudha warra rabbii kenna wajjin dubbataa olee bulu nu haa taasisu rabbii wajji dubbachuu akkam jechuun rabbiin kenna subhaana jalla fi ola yoo kophaa keessanitti na yaadattan kophaa kiyyatti si yaadadha jedhe yoo mootuyyuu namoota hedduurratti na yaadattan na dubbattan ummata san caalurratti ummata qulqulluu kan nyaanne hin dhuyne malaayikaa ajaja rabbii gooturratti isin dubbadha jedhe kanaaf obboleeyyan kiyya rabbii yaadatuun zikrii rabbii godhuun rabbii wajji haasa'uudha. Egaa galle mana jirra isiniin jedha obboleeyyan kiyya achi keessatti immoo nama hin waraabne bakka qalbiin teenna. Daawaa dhageeffatuu fi akkasumallee jechuun waan dhufneef san hordofuun bareedaa isiniin jedha kanaaf viidiyoo hin waraabne ani immoo ammaan tana galee mana jira isa dura jechuudha maashaallah ixaanni kun baay'ee bareedaa garuu isa kanarra ka walitti dabalansantu irra bareeda ani immoo tuyyuu isa fixadhee jira ammaaf kana qaba isiniin jedha urgaan isallee maashaallah hedduu bareedaa isiniin jedha haala kanaan ka 700 jira ka 500 jira ka 300 jira ka 200 jira jechuudha laaskitii tanan sanirratti immoo ka kiiloon kuma akkasitti isin gimmaasha ruubii waan dandeettan bitattan jechuudha walitti daddabalanii yoo barbaadan isinii bitullee hin dandayaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya sumaan baarakallaahu fiikum akkasi egaa haa nyaannu isiniin jedha misaan haala kanaan dhiyeessee jiran isiniin jedha haa nyaannu hordoftoota kiyya. Waan rabbiin nu laaffise irra waxilleen hin jiran isiniin jedha maal akka ta'e immoo hin laaltanii isiniin jedha aga xumuraatitti nafaana tura baarakallaahu fiikum. Egaa akkasii obboleeyyan kiyya anaa fi isinillee fakkaata akka kennatillee guyyaan Jum'aa kuni ciida muslimaa ciida torbaaniiti jechuudha. Nuti ciida sadii qabna. Guutumaan guututti ciida sadii qabna inni tokko Iidul Fitriidha inni tokko Abahaadha inni tokko immoo ciida guyyaa Jum'aati jechuudha guyyaa Jum'aa kana keessa sa'aatii wahiitu jira jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sa'aatii isaan keessa yoo rabbiin nama gaxxamee du'aayii kadhatan du'aayin suni maqbuulii hin qeebalamtii gadi hin deebitu jedhanii du'aayin sun immoo jechuudha jidduu asrarraa kaasee ilaa haga magriibaatitti shakkamti jedhanii kanaaf obboleeyyan kiyyaa guyyaa kana guutuu zikrii rabbii dhakkaruudhaan yoo dandeenye suuratul kahfiin qara'uudhaan akkasumallee du'aayii kadhachuudhaan haa dabarsinuu isiniin jedha nu hundi du'aayitti hajamna obboleeyyan kiyya wallaahi du'aayitti namni hin hajamne Allahu aalam namoonni amma jechuudha obboleeyyan viidiyoo kiyya dhageettan kun mee wanni isin hawwitan wahiin jiru gariin fayyaa hawwaa gariin guddina hawwaa gariin barnoota hawwaa gariin ilmaan hawwaa waan hawwuun dhabu jechuudha. Kanaaf waan hawwinu kana obboleeyyan kiyya keessa keenyatti callisoo osoo hin taane bakka dubbannee rabbii keenyatti himatuu qabna rabbii keenya kadhachuu qabna rabbiin keenya nu haa kadhannee nu dhabsiisu jechuudha ofillee akka nu isa kadhannullee nu haa laaffisu bilaashuma teenne ofillee miidhurra obboleeyyan kiyya rabbii keenya yoo kadhanne wallaahi nu awwaata uduucuunii astajib lakum jedha rabbiin na kadhadhaa isinii awwaadha. Nakadhadhaa isinii awwaadha wallaahi ilmi namaatiyyuu waan kana sii godha yoo jedhe bakka jechuun namni dhugaa dubbatu tokko hin sobu kanaaf rabbiin keenya abadan hin sobu jechuudha. Rabbii keenya kadhatee nama milkaa'u rabbi nu haa taasisuu isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya.
Akkasi maashaallah ani immoo kaameraamaanidha kanaaf viidiyoo keessa seenuu baadhee isiniin jedha. Viidiyoo keessa seenuun amma duraan akka malee kana sodaadha hordoftoota kiyya ammumaa natti hin fakkaatu. Na akkasi nyaannee kaanee viidiyoo maal isinii waraabaa jira olmaa guyyaarra isinii waraabaa jira. Akkasii baabotiin kiyyallee taasa kibas jedhanii galatooma hordoftoonni kiyyaa hin mul'isinaan jettan ulfaadha wallaahi dhuguma yeroo ammaa kana rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam zabana akiraa keessa jedhan ummata kiyya kana wanti halaaku sihirii fi ija namaati jedhan al-aynu haqqun ijjitu ni haqa dhugaa jedhani. Kana waan ta'eef isinillee anumaa fi walaakinnahu tawakkaltu ala Allah jedheetuma keessa isinii bubuusaa isin maatii kiyya waan taataniif qalbima qulqulluun ijuma nagaatiin maashaallah naa jedhaanii ani immoo ajaja keessaniin fudhadhaa hin mul'isuu tasan harkaa mul'atan malee isiniin jedha akkasi adurree gurraattii maa guddifte way jettani hin guddifne isiniin jedha lumaa seentee ana adurree hin guddifne ofii kiyyaafuun sodaadha dhugaa. Ana sittillee alattillee bas adurreen sodaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti kaasatan gurraattii tanafaa bismillah. Nama sodaachifti tarii namoonni hedduun hin jaalatan jechuudha dhugaan jaalatanii yoo isin seente waan nyaattu waan dhuydu hin kenninaafi sani achitti guddisee hin qabu isiniin jechuu fedheeti maashaallah nutti madayiteetiniin nu birateetti nyaatanii isaan immoo yaa'anii jiran koottaana wajjin buna dhuydanii ijoolleen ala keessa deemuu jaalatti. Na akkasiin illee irraa ture meeshaa namaa geesse gaafa sangalee jechuudha jum'aadha viidiyoon kuni ka guyyaa jum'aati mire wajji fiffiiguuf alayaaniin isiniin jedha gaa obboleeyyan kiyya ammas walumaan deemne jechuudha deemnee meeshaa wahii fe'uudhaaf jechuudha mee qumsaaxinii kana qumsaaxiniin kun baay'ee bareeda dhugaa rabbi meetir kasilsaadha baay'ee guddaadhallee maashaallah akkasuma yeroo nu dhaynu garuu isaan geessanii xarzii jalaa kanaa fi ka garaachaa kana gurraacha nu godhaa jenneen ofuma meelala gurraachi kuni jala kanatti bi'aansi bakka jechuun akka xureen irraa hin mul'anne akkasumallee adiin kuni waa baay'een danda'u jidduu kanallee xarzii kana gurraacha ta'u jedhanii gurraacha dibaa dibsiisaa jirraa isaan illee tole nu jedhanii nu dibanii eeguma xumurame jechuudha. Algaan kunillee ka obboleetti ta'e namuniiratii bi'aansi borii fiftaanii fudhatti jechuudha hin fudhatta habiibti si xumuramee jira siin jedha si agarsiisa jechuudha. Algaa qumsaaxinii bareedaa algaan tasrii komidiinoo babbareedaa akkana kana qaba jechuu gadi yaane eega dhaqe mootuyyuu bakka ga'e eessa gahee naa laalii naa waraabii naan jette as gahee jechuu hin waraabeen isiniin jedha. Qumsaaxinii akkana kana hojjedhee baasee jira jechuudha. Qumsaaxinii obboleettii ta'e haadha hikmaa hadiisii isin deeme fakkaata. Waa baay'een isa fakkaata garuu masaaba fi wanni qofatti garagara jechuudha. Tasriihonni isaa algaa kana kinootu kana fakkaatan qumsaaxinilleen algaan maachidha isiniin jedha meetir kaamsaadha. Akkasumallee obboleeyyan kiyya gatii qumsaaxinillee isinitti hima gatiin qumsaaxinii kanaa jechuudha. Qumsaaxiniin kun dhuguma baay'ee bareeda isiniin hin sobu. Maashaallah waan barbaadan isinii xaqallalaa isiniin jedha gatiin isaa birrii 38 isiniin jedha kuma takka hir'ate 39 isinii geessaa ture miti na akkasii isiniin jedha rabbiin kiyya inshaallah qabbanuma haa godhu tarii ganna kanaaf waan saniin beekwani duraanuyyuu kan waan gaarii waan gatii babbareedan isinii kennaa ture ammallee gatii babbareedan jira. Gara feetan laaltanii gara feetan immoo gaafattanii dhuftanillee ajajatuu dandeettanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasumallee jechuudha arabiyaa majlisii bareedaa tokkoon isinii qaba jechuu kana geessine kani asuma jechuudha kana boolloma fe'atanii boolloo masgida falaahaa bira jechuudha bakki naannoon kuni masgida Hamzaa Afoodha. Kaadem immoo masgida falaahaa Afoodhaan isiniin jedha akkasii bakka gaariimaan fe'atan jechuudha qumsaaxinii kana qofa gatii isaa isinitti himee jira isiniin jedha eega kana ammoo ani gara daa'imman deebi'ee arabuun immoo arabiyaa majlisii 180 geesse jechuudha. Akkasii arabiyaa majlisii bareedaa isaati obboleen kiyya hin laaltanii gatillee isinitti himaa isiniin jedha. Egaa akkas isiniin jedha obboleen kiyya warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatitti nafaana turtan baarakallahu fiikum rabbiin barakaa isinii haa godhu viidiyoo kiyya laayik sheer gochuudhaan akkasuma yaada keessan babbareedaa sannaa kennuudhaan nafaana turaa isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya warroonni meeshaa akkanaallee tahee meeshaa mana keessaa arabiyaa majlisii firaasha barbaadan lakkoofsa kiyya asirra jiru kanaan na dubbisuu dandeettaniin isiniin jedha.
itti aansee Arabiyaan majlisii kana jechuudha ka haadha Khaalidii 180 jechuudha bakki kun maashaallah geesse fi eega ka'e waraabe jechuudha na haala kanaan dizaayiniin inni ittiin hojjetame akka VIBtiin jechuudha gonniin isaa kun habaaboo wantoota babbareedaa mana miidhagsan wantoota mimmiidhagaa irra naqataniin isiniin jedha akkas obboleeyyan kiyya gatiin isaa meeqaan hojjetame yoo jettan ka almuuniyeemii teessoon isaa jidduu kun jechuu xaawulaan kun baay'ee itti baay'atan argitanii miti miila isaa laalaa jechuun kanaaf xiqqoo hin dabala walaakinnahu gatii bareedan ajajatte jechuudha gatii bareedan ajajatte xumuramee fi isiniin jedha gatiin inni ittiin xumurame ajajatte jechuudha 18,000 fi birrii 500 isiniin jedha kaaree takka abbaa 36ti. Abbaa 36 sadarkaa tokkoffaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasumallee jechuudha almuuniyeemii isarra jiru kana arguu hin dandeettanii ilaaluu hin dandeettanii keessi isallee akkuma Arabiyaa majlisii kaleessa bane isin agarsiise san boondidiin isaa jechuudha boondidii sadarkaa tokkoffaa akkasuma aaddisiidhaan hojjetame jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasiin isiniin jedha baarakallahu fiikum obboleettii tiyyaa torbee tana keessa galaa jirti muddamaan geessanii fi farrashanii fi eeganiini rabbiin nagaan itti si haa galchuu nama jechuudha nagaan itti galee jireenya gaarii keessa jiraatu ilmaan gaarii keessatti horuu rabbi si haa taasisu alfa mabruuk asiin jedha baarakallahu fiiki. Inna akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa Arabiyaa majlisiin gadillee deebi'aa olillee bayaa bakka wanni meeshaman marru akkasii jechuudha garuu qabbana natti fakkaate mee isin laala qabbanaa miti dhugaa baay'ee gatii bareedadha inna akkasii ganna kanaaf immoo amma garuu katamaa keessa ganni hin jiru yoo lachuu birrama baay'ata sargii fi homaamni illee waan ta'eef xiqqoo haga tokko qabbanaan isiniin jedha warroonni ajajatu heddan dhaqqabadhaan isiniin jedha baarakallahu fiikum wanni marri bakka takka hin teettu wanni har'aa kanaan bitan boritti deebi'uu dhabuu danda'anii gatii baay'ee bareedaadha Arabiyaa majlisiin kun yookaan amma kanaan jira yookaan kanaan hin jiru jechuudha almuuniyeemii sanuu baay'ee itti baay'ata xaawulaa jidduu kanatti jechuudha akkasii inni biraan obboleeyyan kiyyaa Arabiyaa majlisii ka isin nagaafattan kaleessa gadhiifte kaaree 7 kaaree 6 kanarratti xaawulawwan jidduu tuni isaantu namaa kennamoo itti bitatannaan jettanii mee footoo asirratti isinii galcha. Meetira 6 fi 7 irratti fi sanii gadi irratti hin jiru isiniin jedha almuuniyeemii yoo ta'e immoo wajjiin jechuudha. Xaawulaan jidduu kun kophaa isaatitti isa kana birrii 5,000 hojjechiisee fi Arabiyaa majlisii kanaan wajjiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Dhiifama viidiyoo san irratti hin ibsinee xaawulaa kana birrii 5,000 itti bitee isiniin jedha obboleeyyan baarakallahu fiikum. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kiyya xumura irratti dhiyaatee jira ga viidiyoo biraatii walitti deebinuuti ka rabbii keessa naa turaa isiniin jedha jazakumullahu wanni khayral jazaa wanni balleessee jiraate dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.